shaakala haaraa tokko gara biyyaatti kan fide yookaan immoo amantootuma gidduutti shaakala haaraa tokko kan fide waan ta'eef biyya keenya keessatti beennaa hundumtuu hammuma umurii keessatti jiraannetti wanti haaraan tokko gaafa biyyaatti dhufu hin fudhannu hin dhiibnu ofirraan qollifannaa shaakala haaraa tokko gidduu isaaniitti akkuma kan ammoo hawaasa keessa jiranitti gaafa isaan fidanii jedhanii hamma balaaleffatamuutti obbolootaan bakkeerraan kallattii garagaraan dhiibbaatti irra ga'a ture. Waan tokko naagalaas keessatti utuu anatu bara sana keessa jira ta'e akka abboonni bara sana akka haadholiin bara sana akka obboloonni bara sana gatii baasanii har'a fayyuu balaayiidhaaf lallabuu balaayiitiif faarfachuu balaayiitiif waldaa akka kanaa keessa taa'ee waaqayyoon waaqeffachuu balaayiitiif akka isaan sababa ta'an sana utuu anatu yeroo sana jiraate ta'uu danda'a laata isa kana nuuf gaafadha. Kanaaf akkamitti akka isaan darban har'a yoon isaan irraa baradhe har'i nagaadha kaleessi dhufuu danda'a hin beekamu. Inni kaleessaa caalu tokko seenaan akkasii tokko irra deebi'ee dhufuu danda'ama hin beekamu. Kanaaf Waaqayyo akka jedhe seera Leewotaa keessatti boqonnaa 25 dubbifannu Waaqayyo seera kaaf saba Israa'eliif waggaa 7ffaa waggaa 50ffaa akkasitti hireetu inumaa keessa baasee waggaa 50ffaa kana gaafa gootan sanyiillee facaasinaa bara sana keessa namni maal nyaata? Inni kun maalidha? Kaleessa sirriitti akka isin yaaddan eessaa akka kaatan eessaa Waaqayyo akkasin fide akkamitti gadi qabaa garbummaa sana keessa akkamitti akka Waaqo isin baase biyya aannaniif dammaa biyya abdii isiniif galame sanatti akkamitti akka galtan akka hubattanii fi teessanii ma yaaduu qabdu. Waa'ee maasiitti utuu fiiddanii waa'ee maatiitti utuu fiiddanii gabaatti utuu fiiddanii qonnaatti utuu fiiddanii yaadni kun isin keessaa bade isa kana duukaa bu'aa isa kaleessa akka hin irraanfanne isa irraanfatu taana ana dhiiftu deema keessa ana dhiiftu jireenya gattu jedhee waan yaaduuf Waaqayyo Israa'el akka gadi baatanii illee qotinaa bara sana taa'aadhuma sana yaadaa isuma sana keessa deebi'aa yaadaadha. Kanaaf waggaa 50ffaa kana gaafa yaannu isa achitti dhiigi dhangala'e isa achitti lafeen cabe isa achitti lubbuun itti ba'e isa achitti gidiraan itti ta'e sana gaafa yaannu ganama manni kun guutee raafaadha. Amma immoo waldootii garagaraarraa yoo dhuftanii gooftaan isin haa eebbisu nama kanatu jira haa ta'u rakkoon qabu ammas waa tokko goona asii seenaan gaafa darbu sirriitti qabannee gudunfannee ammaal gochuutu nirra jiraata. Kaayyoo dhumtii maree paanaalii kana isa jalqabaaf inni hangafaa dhalooti har'a jiru kun isa kaleessa darbe gaarummaa kaleessa darbe hadhaa kaleessa darbe wanta kaleessa turerraa baratee gara fuula duraatti kallattii tokko kaa'ataa. Waldaa Kiristoos kana fuula duratti adeemsisuuf tarkaanfachiisuudhaaf inni kaleessa ture darbeera baay'eensaa harcaan isaanii immoo dhufanii nu bira ga'aniiru. Isaanirraa dhageenyee waldaa kana fuunee dabarsuudhaaf wangeela Kiristoos kana fuunee dabarsuudhaaf warra kaleessaarraa maal barraa boroo maal fuula dura kaa'annaa kan jedhudha. Akka waliigalaatti mareen paanaalii kana marsaa 4tti kan inni gaggeeffamu kanarratti xiyyeeffata. Inni har'aa hundeeffamni yookaan bu'uureffamni waldaa muluu wangeela Naqamtee maal fakkaata isa jedhu kaayyoon isaa jechuudha. Kanadhaa as jalatti gaaffii garagaraa torbatu jiru keessa gaafa isaan haasa'an itti dabaluu dandeenya gaaffiin ijoo ta'an garuu torbatu jiru isaan kana as akkuma argitan kana onlaayinii Dr. Alamuunii sababii hojiidhaaf asii ba'anii baay'ee dhimmanii dhufuudhaaf garuu haalli isaaniif hin mijannee achitti nu jalaa wanni ta'anii naanii asiin onlaayinii akka isaan nu waliinii yeroo dabarsan isa kana gooneerra. Asitti immoo akkuma paasteriin nu beeksisanii Botaaddasee namoo fi haati keenya Armeenii Alamituu Qaabataa dhufanii asitti qaamaan nu argamaniiru. Warri kun warra yeroo sana hambaadha. Himattaadalnu Geetaa Yetabaaraka ይሁን hambaa Waaqayyo nu hambisee ittiin nu gorsuudha barbaade waan ta'eef qalbiidhaan teenyee isaanii dhaggeeffannaa wanti gaaffii yaada isinitti uume yoo jiraate kaaftanii gaafataniitu isaan ibsatti nuu kennu jechuudha. Namoota muraasaaf hin kennina daqiiqaa muraasa isaaniif laanna baay'een turru wantichi garuu ergaa waggaa 50 isa darbee gara fuula duraatti yoo xiqqaate waggaa 50f kan nu gargaaruu danda'u waan ta'eef bifa kanaan itti adeemna. Gooftaan isin haa eebbisu. Ammayyuu irra deebitanii baga nagaan dhuftan itoo naa jettanii harka walitti buuftanii. Nu beektu enneen dhiifnu seeruma isaatti of himna. Sagantaa kana dura bu'uudhaan gaggeessaa kan jirru koreenii maree paanaalii waldaan keessee ani obboleessa keessan Balaayita Sambaan jedhama. Asuma waldaa kana keessanii waaqeffadha.
obboleessi koo gamtaa daagimis asuma waldaa kana keessaa ijoollee waldaa kanaati jechuudha. Nun isaa waldaan adaraa nutti kennette yookaan ergaa waldaa fuuneetu isaanii fi isiniin geenya jechuudha. Bakka bu'eedha. Kallattii maanii gara gaaffii keenyatti deemuudhaa fi warra asiif carraa dursaa laannaa hangafni haadholiidha waan ta'eef haadholiidhaaf carraa kenneenii armeen keenya eenyu akka ta'an an dubbadheera eenyu akka ta'an bara kam gooftaa akka fudhatan ammammoo waldaa kam keessa akka jiranii fi maal hojjechaa akka jiranii erga nutti himanii booddee gara gaaffii keenyaatti deemna. Ani bara 68 naasee keessan fudhadhe utuun isan fudhateen dura garuu akkanitti fudhadhe himu. Anna ጊዜ tokko ፖለቲኮቱ እድገት ሳጆሌን ዘመቻ ደምቱ መሰረተ ትምህርት አቺ ደምቴ ቱርቴ ጣባሰና አቺ ቦሌሰ ሙሉ ወንጌል ኬሳ ደቄ tokko keessa ira baay'ee nama bakka ergamaadhuma jireenyisaa akka nama fooniin fakkaatu baay'ee jaalala isaatiin gooftaa keessatti argite jaallattiin tiitinnaa isaa gadi deebi'ee nama wajjin jiraachuusaa yoo namni irratti ka'e immoo Masaafa sheegumna pheenxee kana maal jedhanii fakkaranii dhaqaniitu masaafa isaa bira ga'anii isaan wal qabatu ni jaarsa ta'e araarsa isaan warreebanii deebi'u. Isa kana maalidha utuma ishee dinquu gaaf tokko waa aareetan jettee anaafoo Waaqayyo jiraan jedhette maaliif Waaqayyo jira jettaa atoon sirbitaan dhugda siinaan jedheette hin jaallatu ita addalenna hin jaallatu jedheette Waaqayyo hin jaallatu jedheette innaa miseensa mulu wangeelii ta'uu isaas natti meeratu man jedhu jaalalli isaa garaana guutee jettee nufte garuun fudhanne gidduutti obboleettii keenya tokko ishee xinnoo immoo agaaninti seexanni qabannaan adaraa maaramii ortodoksii dhagaanuun adaraa taabota 44 jennaan dhaabadhu iyyaa buliyaan yoo ta'e Yesuus malee waan sodaadhu jette achumaan ganama kaanee makkaana Yesuusii geessinee gooftaan agaanintii 7 keessaa baasee gooftaa amanne magalle siraataan nu fudhachiisne garuu obboleettii sanatti yeroo obboleessi nachiisan obboleettii kotti yeroo immoo ani miseensa mulu wangeeliiti ijoolleen qubaan lakkaa'aman immoo addana jiru jedhee milikitaan itti meera isa booddee achuma dhanna maleette kaate achi gaafa dhannu addana ihaadi garaajii biradhaa kifilii tokko takaraayaanii taa'u paasteriitichaa fayyigaya edgat bay bira zamachaadhaa deebi'aniiti. Isa booddee karaa maskootii linneeti barriyyuun qabu shagamaadha barri karaa maskootii linnee waggaa 1969 naaseetti dhannee fudhannee waa'ee timirtiin faayinaas bal'inaan hin jiru ana manee fan cuubame fayya kan jedhu maannu cuubane achuma bishaan keessaa yeroo baanuun geeddarame isa booddee utuma achitti deebine gaafa gannaas gaafa sigaas waaqessinu Waaqayyo mana qabalee keessaa baasee nuuf mana nu ijaare obbolaa sadiidhaa tokko gara gooftaa deemteetti tsaayii qabata walumatti buusnee gooftaan mana tokko nu ijaare isa booddee manni keenya mana sagadaa ta'e kun kwaayiroon hundumtuu achittidha kan isaanii salaxxananii kan isaanii limimmidiis godhatanii achiiti adaariin hin bulamaa obboloonni tiiti aayidhaa dhufan neersingiidha dhufan hundumtuu waan adda addaati biyya diidaati yeroo dhufanii manuma keenyadha achi iddoo koorsii isaanii yoo ta'an iyyuu qidaamee qoodroo asii kaasnee machitti hafnee kaasettii achi keenya teeppii matsaaf qidduusii achi keenya kifilii bal'aa tokko gadhiifnaaf achitti garaan ciisanii ganama isa ciisan amma galgalaatti bo'anii nu eebbisanii galgala galu. Achitti tu akkasitti jiraannu obboleessi keenya gara gooftaa dhaqee sammaan immoo mana isaattis immoo waggaa gaafa 71 keessa immoo pheenxee baasanii qabaleedha gaafa isaanii saaxilanii inni dhukkubsatee siree irra ciisa isa fuudhanii ispoortii hojjechiisan hunduma keenya wajjin qabanii ispoortiitu hojjechiisanii inni gara gooftaa dhaqee manni isaatti immoo waaqeffama ammas mana isaattis hin waaqeffama. Utuma jennuu manna nuuf daddabalaa dhufe Waaqayyo obboleettiin kosheen gara gooftaa dhattee isin ijaarte inni immoo hundaa'uun waldaadhuma ta'ee achiitiitu akkasitti jiraannu Waaqayyo mana kana lafa kana nuu kenne.
lafa kana addiinuu kennee booddee isa sanattitu ihaadigtu dhufe malee ihaadig dhufee dargiin gaafa kufu manuma wondim sammaatti sharaa waxxaranne sharaa gaafa waxxarannu achittituma waaqessinu waaqayyo lafa kana nuu kenne. Gaafa lafa kana marraabnu xarapheezaa fuunee mataatti baannee fiignee waan qabnu namni warqee isaan jenne qodaa isaan jenne hunduma isaa achitti urgufannee waaqayyoon galateeffanne waa'ee mana kanaatiif akkasitti nu ijaaruutti ka'e. Garuu kiristinnaan durii manaa kaa'a. Maatiitu wajjin waaqessaa. Ijoollee haadhaaf abbaa kabajaa. Haadha manaaf abbaa manaatu wal kabajaa. Mana keessatti ganama galgalan waaqeffatu. Abiddi sana mana keessaa abidda jaalalaa abidda fura qulqulluu fudhatee dhufee namni asitti yeroo wal geenyu agaanintiin nu gidduu taa'ee waaqessu jaalala dhugaati. Inna yoo hidhamnes biiroo keessatti kiristiyaanni tokko jiraate idgati yoo dhabe mataasaaf tabaqaa miti yoo dhoowwatan. Waa'ee gooftaatiif arrabsamti malee kan biraa pheenxeen maqaa biraan qabdu akka irraa. Har'a maqaan keenya baay'eedha. Waan baay'eetti maqaa waaqayyoo arrabsiisna. Pheenxummaadhaaf sababii ta'eef hafuurri waaqayyoo hafuurri ulfinaa nurra bu'a yeroo sana immoo akkuma sagalee isaa irratti caafame. Waa'ee kootiif yeroo tuffatamtanii hafuura waaqayyoo hafuura ulfinaati isinirra bu'a waan jedhuuf hafuurri waaqayyoo hammuma isaan nu ceephaan hammuma isaan nu xenneessuu barbaadan hammuma isaan gannu qabuu barbaadan hafuurri waaqayyoo mool nu qaba. Gooftaan haa eebbifamu. Egaa bara 1969 irraa jalqabanii armeen keenya gara gooftaa akka dhufan manuma isaanii fi mana obbolaa isaaniitti sagantaan waaqeffannaa kadhannaas akka gaggeeffamaa ture nuu kaasaniiru. Gooftaan isaan eebbisu mee gara abbaa keenya itti dabarree ammas isaanis of beeksisanii maqaa isaanii fi yoom akka gooftaa fudhatan nutti himanii eessatti akka gooftaa fudhatan gaaffii masadan kana maqaa keessan yoom akka gooftaa fudhatanii fi eessatti akka gooftaa kana fudhatanii gabaabsitanii nutti himtu gaaffii bal'aa waan qabnuuf gara sanatti hin deebina. Waaqayyoof haa galatu. Isa duraa hamma irraa dhaabachuu koof otoo gooftaa naa galateeffattan natti tola. Namni dhukkubsatee dhukkuba isaarraa gisee fayyu naa galateeffadhaa jedha. Waan tokko waa isaaf ta'u naa galateeffadhaa jedha. Du'a meeqatu na duukaa ture, du'a meeqatu na ari'ataa ture. Garuu gooftaa Yesuus kan sin dhibu gooftaa Yesuus Kiristoosin otoo hin fudhatiin diinni gooftaan akka har'aaf nakaa dhimmate waan beekuuf durumaan dursee du'a naa qopheessaa ture. Du'a naa qopheessaa ture. Bineensi guddaan na nyaachuu dhufee Waaqayyo afaan isaa qabee narraa deebiseera. Muka yaabee mukarraa kufee madaa tokko malee fardarraa kufee waan tokko otoo hin ta'in hunduma kana kun egaa gooftaa otoo hin fudhatiin dura gooftaa fudhachuun koo bara 1964dha. Barataa kutaa 6 ta'een isa dura egaa wanti keessa koo karaa hinaaffaan guddaa keessa koo guutee bara 63 pheenxota kan jedhan shaambuun baradhaa. Pheenxota kan jedhan koloneel Barahee kan jedhamu Eertiraawii poolis azaajiin tokko maal godhe galgala tokko ijoollee 94 mandararra deemee katamaa keessaa sassaabee mana hidhaatti naqe. Ani gooftaan qabu yawwas. Warra gooftaa qaban iyyuu waan baay'een ittiin jedha. Humna hin qabu humnuma hin qabne kanaan waan baay'een isaan jedha waan baay'een isaan irratti yaada nan arrabsa. Inda'um akka tasaa mana kireeffannee keessatti kutaa 3 asiin pheenxota jira asiin pheenxota jira gidduun kun barriidha gidduun kun barriidha. Yawwaasaan kadhachuudhaaf ka'anan immoo barrii keessaa nan isaan ilaala. Jalqabanii hamma fixanitti danda'e waan dubbadhu. Har'asitti gadhuu borositti gaggeessuu yawwaasaan fixatanii ka'an sila akka nuti natsannaaneef nu jeeqaa turan jedhee barriitti of rukutanan jeeqa. Isa booda garuu gaafa namoonni kun hidhamanii bulanii ganama gaafa mana barumsaa dhaqnu ijoolleen 94 mana hidhaatti nam'iteetti. Warrumti gooftaan qabne dhagaa fudhannee kaane. Dhagaa fudhannee dhaqnee hoo jennee gaafa dhaqnu achumatti itti reebna gaafa jennu achumatti nu ittisani. Dhaabadhaa jedhanii sinii gadhiifna jedhanii hin gadhiisan. Kuni keessa koottafeera. Keessa koottafee kuni 63 64 gooftaan fudhe.
Egaa akkaataan fudhadhaa isaa inni dheeraadha isa keessan naqu. Kan sinni bogaa akka har'aa gooftaa Yesuusiin amaneen borumtaa isaa immoo hafuura qulqulluudhaan guutame. Wanti adda taasisu. Eessatti hin fudhadha? Caakkaa keessa. Manni barumsaa sa'atii 2 boqonnaaf hin gadhiisa ijoollee 6 amma 8tti. Pheenxonni immoo gara caakkaa dhaqanii achitti kadhatu. Gaaf tokko achi nageessani. Gaafan dhaquu wangeela Maatiyos boqonnaa 1 irraa lallabama ture. Keessuma kootti coba. Gaafasuma gooftaa fudheen galee nan dhagahee deebi'ee dhuma irratti maal jedhani borus sagantaan keenya asumatti gaggeeffama akka nafnee nuun jedhan. Borumtaa isaa immoo amma sa'atichi ga'uttan ariifadhe. Guyyaa guutuu waan barannuu fi isa sa'atii booddaa saleedaa irra daqaddaqee astamaariin ka'e. Dhiisee akka hin deemne assaayimentii booda waan hin deebisuun qaba. Otuman kana jedhu ijoolleen nagatanii dhaqan. Nagatanii gaafa dhaqanii iddoo sana iddoo kaleessaa gaafa naqu namni hin jiru. Caakkaa guddaadhaa gad jedhanii lixuu keessi isaa immoo akkuma kanaati waanuma liishoo ta'e fakkaata achitti waaqeffanna har'a hin jiran. Nanna'e nan gadde. Gadan ba'e san ilaalachan ilaale meedaadha. Kadhaansaa eessaa naa dhufe akka naa dhufe hin beeku. Yaa gooftaa eessa jiru reen jedhe. Eessa jiru ree jedheen qajeele callumadhee. Innaa waanuma na dura deemee nageesse natti fakkaata. Gaafa naqu inni kaleessa dheengadda caakkaa keessatti kadhatan har'a meedaa keessatti kufanii kadhatu. Asii naqqamte kanaa barattoonni ciccimoon dhaqanii kadhatu. Eenyufaa bayyanee guddataafaa namoonni biraafaa dhaqaniiru. Amma in kadhatu dhaqeen akka taa'us ta'ee jilbeenfachuusaas wallaalee waan wandin girgiriyoo waan jedhu jilbeenfannaa jedhan. Nan jilbeenfadhe. Anaa jilbeenfatu Geetaachoo Imariin beektu Geetaachoo Imar dhufe harka isaan irra kaa'uu fi achuma taa'ee koochoon baasee ta'e hin beeku qilleessa irra kaa'uu koon beeku. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Egaa gabaabsi waan jedhaniif ganan gooftaa fudhee bara 64 kanan fudhe Shaambuttidha. Isa ittaanu isa booddee immoo akkuma gaafateettan deebisaa as biyya kana kanan dhufe 72dha. Waaw. Akkam namatti tola maala. Har'a gooftaa mananii bora hafuura qulqulluun guutamanii dinqiidha. Sa'u caakkaa keessatti. Ani waan tokkotti na dhibe isa ijoolleen nattee dhagaa baattee warreen amanne warra amane hidhaa keessaa yaaftu. Waaqayyo akkamitti akka lolee nama oolchu gaafa barbaadu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egar maal waggaa 54 irraa jechuudha. Kan isaanii gooftaa dhugeeffatan jechuudha. Kanaaf waan dinqiidha kun waan dinqiidha. Baay'ee namatti tola dhugaa garaa nama nyaata. Seenaa kanatti ta'a mulu wangeelii keessa. Ganaadha kan kana caalu dhufaa. Meetarii dooktar yoo na dhagaa jirtu ta'ee fi isinoo yoom gooftaa amantanii eessatti amantanii kan jedhu maqaama keessanii fi yoom akka gooftaa amantan eessatti akka amantan toonuu eertanii. Nagaama itti fufaa. Duraan dursaa Waaqayyo gooftaa umurii nuu kennee yoonaan nu ga'e haa galatuun jedha. Darbee waldaan mulu wangeel Naqqamtee waggaa 50ffaa ishee kabajuudhaaf qophii baay'ee namatti tolu kana gochaa jiraachuu isheef gooftaan waldatti haa eebbisuun jedha. Darbee warri nu affeertanis koreenis akkasumallee dhaggeeffachuudhaaf warri dhuftanii galatoomaan jedha. Nagaama miti? Nagaama itti fufaa. Nagaama? Haa ta'u egaa yoom gooftaa fudhatte kan jedhu natti fakkaata gaaffiin jalqabaa akkasa asirratti barreeffamee jiru miti kun introdakshinii natti fakkaata. Ani nan fudhadhe bara 1965 jechuudha. Waggaa tokko erga waaqeffadhee booda waggaa lamaan tokko erga waaqeffadhee booda bara dargiitti dabarre jechuudha. Akkuma ni gooftaa waaqeffadhee maatiin manaa naariyee bakkee waan jedhu namoota birattan guddadhanii gargaarsa qulqullutaatiin
tarii akkamitti fudhatte yoo jettanii ani mucaaruma tokkotu kootti dhaqnee bosonatti muka jalatti sagannaa jennaan maali waan akkasii jira jennaan maqaanatti dha'ee dhaqnee kadhannaa maal naa godha jennaanii waan barbaadde sii godhaa yoo kadhatte waan kadhatte argattaa naan jedhennaan garaa ciniinnaa hamaa tokko hin qabaani amma garaa ciniinnaa koo na keessaa fuudhaa reennaanii hin fuudhaa beeyyeessus simoo'etti humna guddaa qabaa naan jedhe mucaan sun haaluma tokkoon jijjiirameera malee badaa gadi fageenyaan sagalee waaqayyoollee hin beekuun qabu humnichi irra bu'uunsaan oollee dhugumayyuu gaaf tokko sun simbira eeguu jechuun garbuu simbirarraa eeguu garaan ciniinnaa isaa ture sun natti dhufe achi yeroo sanaga beeyyeesussim jedhama beeyyeesussim hin jedhe beeyyeesussim jennaan qat jedhee dhaabbate yeruma sana ergasii takka garaa ciniinnaa wanti jedhamu gara kootti hin deebine kuni waanuma gaariidha jedheen achumaan biraafuun irra hin jiru jedheen maqaa Yesuusiin rakkoon tokko na mudate maqaa Yesuusiin beeyyeesussim jechuun itti fufe achumaan gooftaa fudhadhee akkuma sila siniin jedhe manaan ari'anii namoota adda addaa galgaloota adda addaa biratti Geetaachoo fa'aa biratti Taganyii fa'aa biratti Bookaa fa'aa biratti Bukaasaa fa'aa biratti ni guddadhe isaantu na gorsee na guddisee iddoo nama jiru kana ga'ee yeroo qusachuuf jecha deelii baay'ee ani kaasee jiru tarii kitaaba koo keessaa argachuu dandeessu seenaan gooftaa fudhachuu koo garuu kanumadha. Waaw, gooftaan isin eebbisuu baay'ee seenaa ajaa'ibaadha. Tole waan gaariidha kan isaan nu kaasaa jirani. Gaaffii keenya isa lammaffaatti darbinaa. Gaaffiin keenya ni lammaffaa. Waldaan Muluu Wangeel Naqamtee akkamittiin hundeeffamte isa jedhudha. Yeroo sana obboloonni turan eenyu fa'i kan yaadattan seenaa kana dhaloonnis akka beekuuf mee utuu nu hirtanii. Isa kanas Dookter Marraa kaanaa. Dookter gaaffii tokkotu jira ammas na dhagaa jirtuni. Ayyee gaaffiin inni jalqabaa mee isinumarraa kaanaa seenaa waldaa Muluu Wangeel Naqamtee mee yoom akka isheen bu'uureffamtee eenyufaa akka jalqaban mee yaada tokko nuu kaasaa kitaaba keessan keessatti kaaftanitu garuu ammas amantootas jiran haa dhaga'anii nus haa beeknuuti mee yoom eessatti eenyufaatu jalqabee eessatti gaafa jennu waa'ee Naqamtee haasa'aa jirraa isinii galadhee yaada manas haa ta'uu akkuma sila isin jettan caakkaas haa ta'uu muka jalas haa ta'uu mee isa kana addanuu baasaatii eessatti akka jalqabde seenaan maal haasa'a waa'ee kanaa mee yaada isaanuuf kaasaa. Inna gaamaati itti fufaan. Gaaffii tokkoffaa eessatti jalqabame eenyuun jalqabame isa jedhu. Eeyyee eessatti jalqabame eenyuun jalqabame. Yoo ta'eef walitti qabamuun tarii gaaffii tokkoffaa yeroo deebisu gaaffii lammaffaa achuma wal duukaa ilaalamuu danda'a yookiin immoo gaaffii lammaffaa yeroo deebisu gaaffii tokkoffaattis deebi'uu nan danda'a maaliif eessattii fi eenyuun inni jedhu wal qabatee waan jiru natti fakkaata. Bakkatti tarii waldaan Muluu Wangeelii kun kan bu'uureffame iddoo adda addaatu maqaa dhaama namoota keessa beekan gaafadhee kitaaba koo keessatti akkanii galmeessetti mana kireeffatame barattoota yuunivarsiitii barattoota Horroo Gudururraa sadarkaa lammaffaa barachuudhaaf as Naqamtee dhufanii turan kireeffatanii hojii waaqayyoo kan akka isaan jalqabanii darbee warri wangeelaawii yookiin lallabdoonni wangeelaa chaappilii fudhatanii qabaleerraa fudhatanii achuma keessa jiraachaa achumatti immoo hojii wangeelaas akka jalqaban kan haasa'amu jira. Darbee bakkee jaamaatti mana adde Daashee Nagarii mana Harmee Kuribaachoo Gabra Mikaa'el
jechuudha. Achittis hojii wangeelaa akka jalqabamen dhagaa. Inni kunis Kuribaachoon Paaster Mariidii fi xalayaa kennitee odeeffannoo kennitee gara mana haadha isheetti ergitee Paaster Mariidis dhaqee isaaniif kadhatee maatii sanaaf kadhatee hojii hafuura xuraa'aan ta'e qooda meeshaa hafuura xuraa'aa kan calaqqisiisu hundumaa manaa baasanii isaan guban jechuun sagantaan hafuura mana sanatti akka jalqabame nan dhagaa. Darbee naannoo hospitaalaas manni waaqeffannaa akka ture fakkeenyaaf kan obboleettii Paaster Mariid Kanaanyee Lammaa kan jedhamtu jechuudha. Caaltuu warra manaa Koloneel Goshii Waldee jiraatan obboleessi Kanaanyees Masfin Lammaa, Injiinar Masfin Lammaa amma jira lubbuudhaan finfinnee jira. Achittis sagantaan jalqabamee akka ture nagaa. Darbee babal'inni sagantaa maatii kuni maatii aadde Alamituu faa kana yookiin wajjinis wal qabatee akka jiru isaanis kaasaniiru waan ta'eef irra deebi'uun hin barbaachisu. Kanaaf kan inni dhumarratti akka aaxibiyaatti walitti ja'a mulu gisee galgaayin lama qabatee mulu gisee galgaayin kan itti kadhatamee fi akkasumas duraan dursanii kan gooftaa tajaajila kan turan akkuma mulu gisee galgaayitti jechuudha. Paaster Faqaaduun isaaniin tajaajila akka turan. Gaafa hundeeffama waldaa kanaa immoo gaafa waldaan kun atibiyaa taate daaqonoonni turanii ogeessaa fayyaa kan turan dhufeeraa ayyaana aadde Gaashee Nagarii akkasumas Shawaan Gizaw Lulee amma Finfinnee kan jiru jechuudha. Warri kaan boqotaniiru jedhee yaada. Jaarsolii yeroo sana kan turan immoo guyyaa sana yeroo sana warri kadhatamee fi Asraat Zarihuun Tasfaayee Beetel beektu soddaa isaati. Darbee Takileedinsaa Finfinnee jira. Isaa wajjin amma yoo wal agarra. Darbee Paaster Mangistuu Gizaw inni kan inni jiru yeroo dheeraadhaafis qaxanaa walitti wangeelaa tajaajilaa kan turedha jechuudha. Isa kana fakkaata jaarsoliin mulu gisee galgaayin akkasumas daaqonoonnis isaan kana akka ta'an guyyaa hundeeffama waldaa kana Paaster Mariid dhufee kan lallabee warri kaan immoo haala mijeessuudhaan kadhachuudhaan Paaster Faqaaduu fi kanneen kana fakkaatan tajaajila akka turaniin beekaa. Tarii namoonni kanaaf bu'uuradha jedhamee yaadamu as Naqqamtee keessaa Kuribaachoon Abinnet nama asoosaa jiraatti. Tamasgeen Birhaanuu kana keessaa tarii qooda qabu isa jalqabaa kana keessaa jedhee yaada. Boodaa ta'uu malee ijoolleen Horra Gudurraa dhufanii kanneen akka Takileedinsaa, Zalaalam Addaam, Zannabee Yaagaa, Tichaa Nagaasaa, Masfin Lammaa, Injineerii silsilaa maqaa isinittidha jechuudha. Mootii Jinfeessaa abbaa manaa Abinnet amma asoosaa sooroma ba'ee kan jiru Kuribaachoo dheeraa Piroofeesar Goobanaa Ulluuqaa amma Ameerikaa kan jiraatu akkasumas Addunyaa Burqaa Finfinnee kan jiraatu. Isaan kun barattoota yeroo sanaa shoora guddaa taphatanidha. High school fellowship dhaabuudhaan gurmaanii agalgaltoota kanneen akka Paaster Mariid Makuriyaa Mulgeetaadha. Kanneen biroo Taaddasee Naga'uufaa waamanii tajaajilamaa akka isaan turanidha. Otoo haasofnu qaanqeen hafuura qulqulluu yeroo jalqabaaf kan inni bu'e amma boodetti gaafatamummaa isaa mulu wangeelle fudhattee itti hafsiistu malee Harar Makuriyaa Mulgeetaa waldaa Makaana Yesuus waaqeffachuu deemee achumaan ijoollee Makaana Yesuus dargaggoota yeroo sanaa Tasfaayee Dinagdee fa'aa
Kunnen nagaraafaa fudhatee hafuura qulqulluudhaaf akka dhugaa bahee fi achumaan akka kadhatee hafuura qulqulluutiin guutamanii kennaa ayyaanaatiin gonfamanii akka isaan hoteelatti illee tajaajilaa akka isaan turanii amma irraatti illee jaarsaan dhaga'an jira. Inni kun egaa waldaa muluu wangeel Naqqamtee qabsiifame kana akka isheen itti fufsiistu kan godhedha jechuudha. Namoonni dhaga'amaa jira xiqqoo neetwoorkiitu rakkisee gooftaan isin haa eebbisu. Mee warra asiis yaada xiqqootti nuuf dabalanii gaaffii sattaan walitti deebinaa ammasitti tooruma irratti nu eegaa isa asii darbus dhaggeeffadhaa.